السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربطان بداس موبايل تيف أشما هركفون جرتو إسلين ججا الرأس برنوت أجابة قبضت نسينو دفعكم بكم برنون دخيني برنوتا أجاباتكما كان رابرتان كومنتي غلطو من جتشاير تنكسمت كومنتي في وان بربايك سنو بيردا بچا ودي جرتن لين غلطو ما ورين يوتيوب channel كينيا أنا فارتاتن بداس موبايل تيف جتني وقت برستن غبارسين دفع بداس موبايل تيف سبسكرايب لايك شير قدا ججبيسانا فيراتين akkasumatti irraas barnoota addaa qabaddeetti isin dhufee barnoonni kun kan jettaniif akkaataa itti loogoo hojjetan yookaan akkaataa asxaa fuula Facebook yookaan fuula TikTok fuula akkasumatti ni jira fuula YouTube itti hojjetan isin agarsiisuu dhufe kanaan isin agarsiisuu dhufe isin jechuu qoyya beeksisa kana dhufe kanaaf jabaadhaa irraa baradhaan isin akkaataa itti loogoo hojjetan mee waliin hojjennee ilaallaa osoo kun barnoota hin darin dura YouTube keenya subscribe like share godhaa jajjabeessaa asummaa barnoota qonnaa kanaaf intro gabaabduu kana wajjin turtii gaariin isin jedha. قنوة دفن جراء سين application نكون إسخ ميل سين نوري نادر دلينو أنا بسلاك كم كان خنيت تنيف تيجي خنني سنقرص إدو ننتياني سنقرص خنايجو بسلاك كم كان خنيت تنيف إني إسخنايجو إسان إنتي سني إتقاب إسخنايجو إسان أنجينجو إرسنيف كيا خنا بسلاك إسخنايجو أكاتا إسخنانيتي logo dalagatan isin agarsiisaa turtii gaarii meeyila seenne ilaaluu walumaan jala seenne akkanatti ni dabarsaa jechuudha gukka jala seenne logo dalagachuudhaan jechuudha kanaaf asirraa new tab jaa isin kanaaf kan delete godheessan garsa delete godheetin jira asiin dhuftanii mallattoo ida'uu kana tuutan achirraa test kajoo jira iddoo test yookaan xiyyeessin itti qabu kanaan iddoo testii yookaan xiyyeessin itti qabu sirriitti ilaalaa kanaan xiyyaan isin agarsiisa next test kajoo kana dhoynaa jechuudha iddoo testii yoo kana yeroo dhoyne akkanatti nu dabarsa iddoo testii yoo kana isuma kana iddoo qalamaa mallee kan argaa jirtan iddoo qalamaa kanaan xiyyeessin agarsiisa iddoo qalamaa kana tuinaa jechuudha iddoo qalamaa kana tuina iddoo qalamaa yeroo tuine akkana nu ba'a kanaaf qalama kana tuinaa jechuudha abbu qalama tuinaa sitti nu dabarsaa jechuudha akkana akka dureen kana irraa aayine gabaayeedhaan mee barreessine gamoo maqaa guutuu gamoo irratti barreessinu badaasi fakkeenyaaf hiyyuma irraan dalageensi garda baankaaya ba yetina okay tiya okay gontiye iddoo gamjalaa gam gaxaanu isa kharkhana kana qabdanii guddistanii jechuudha isa khargadii gaxaan qabdanii guddistan ammoo iddoo gamanaa addan bal'isuudhaaf mee qabdanii guddisa akkanatti naan guddisa khalaas bitaan akkana guddise amma qubee iddoo jala kan jiru iddoo baay'ee waan ta'eef iddoo inni tokkoffaa isa kana inni lammaffaa isa kana akkasumatti iddoo A kana yookaan kanatti inni ilaalu bakka tuuni isin dabarsa as dabarree fonti kajoo kanatti inni istaayila barreeffama bareechuuf jecha irregular kajoo kanaan tuqumeen akkanatti akka argitta dizaayinii bareedaadhaan naa taa'e jechuudha kanaaf oke rejee beeksisa tokko sitti nufe baa kana kararaan jiru barbaada karara iddoo kalar jiru jira kuma iddoon karar jiru isa kanaa jechuudha iddoo karar jiru kana iddoo karar jiru kana iddoo karar jiru kana tuuni karara keenyaaf ammaan karara urdii irra kaadee urdii kanarraan kaadee ulee karara magariisa jechuu kanarra kaadeen asiin achitan duba
erga as darbeen booda ammallee iddoo stroke yookaan iddoo stroke yoo kana argu kaasu akkanatti on godhu qabna. Oftee jira on goone diimaarraan kaas kanaaf baankii bifa addaatiin naaf tolee jira jechuudha. Akkanumatti dhiiseen keessaa ba'a jechuudha. Kanaaf ammallee inneer shiddaa qayyabana kana seenaa laallu asiin rabbanni bifa istaayilii danna tolchechuun as kun akkuma argitan kan naa tolcha bifa danna tolche raayitiin itti godha. Inni waan baay'eef keessaa qaba waa'ee isaa guutuu qabu booduu irratti inshallah barnoota isaa guutuu isaa itti deebi'atan isin barsiisaa jechuudha. Kanaaf barnoonni isaan kana qofaa miti waan baay'eedha. Silaa waan hedduu dalaguudhaaf akkasumatti zammanaalee yookaan fuula video keessanii dur YouTuber keessanii kanaan dalagattu waan ta'eef kanammoo fakkeenyaaf amma loogoo qofaan isin agarsiisuudhaaf loogoo qofa isin agarsiisuu deemaa jechuudha. Kanaaf mee loogoo baaxaa fakkeenyaaf itti daawuudhaaf hedduma ida'uu kanan xiyyeetti qaban akka deebitan qubee biraatti dabaluudhaaf iddoo sanatti qubee isin barsiisu akka nu bida ammallee akkuma reefuu iddoon teestii yoonatu iddoo teestii jedhamu teestii finne jira jechuudha. Iddoo qalamaa kanatu iddoo qalamaa erga nuti booda qalama filannaa jechuudha. Barreessaa kan filanne kan duranii teestii fayyadamuun irraa inni ammallee mobaayil maankaa jechuudha. Ras mobaayil TV jechuudha. Qubee maa filadha? Qubee maa akkuma argamu filadanii yeroo kee irra jedhu. Okkoosin yoo bidda kanattiin iddoo gamjalaa gamgaxaan iddoo gamjalaa kana isa kana qabdee adda bal'istaa jechuudha. Bakka tuqaa gammadii qabeetan adda bal'isaa jechuudha. Akkanatti guddise keessa akkanatti chaa jechuudha badhaas. Taas mobaayilii jechuudha jechuudha. Kanaaf baan badhaas bakka ba'aan maan ammoo mobaayilii bakka ba'a jechuudha. Kanaaf kalara goona hande yookaan fontoo hojii kana tunne iddoo fontoo yoo akkuma argaa iddoo fontoo yoo kana tunne iddoo aafi baan irra jiru iddoo fontoo yoo kanan xiyyeessinitti qabu iddoo fontoo yoo kana tunne aafi baa kana barreeffama keenya istaayila addaatiin jechuudha. Tuqeen jira irreegular akka jiru irraan qaadda. Maan kun akkuma agartan bifa addaatiin naaf tolee jira jechuudha. Erga maan akkatti naaf toleen booda karaan jijjiirra jechuudha. Maaf kanaas karaan jijjiirra. Karra jijjiiruuf ammoo as deemtee xiqqoo iddoo karar jedhu jira. Iddoo karar jedhu kana karaa akkuma reefuun tanaatiin nama magariisa filadha. Magariisa filadheetiin jira jechuudha. Ammallee chokte iddoo stroke yoo kana filadhaa jechuudha. Iddoo stroke yoo kana kan jettanii iddoo stroke yoo kana xiyyeessinitti qabe. Kan xiyyeessinitti qabe iddoo stroke yoo kana seenna. Akkana yeroo seenni of jira oon godhaa jechuudha. Oggoon nama godhe akkana gurraacha karra gurraacha irra waan jiru akkana nabare. Karra diimaa irra godhatanii amma fakkeenyaaf anaatu kan godhatee isin karra barbaadanii godhatanii diimaa dabba'een sarara gama jalaa yeroo akkuma agartan sarara gama jalaa yeroo jira jechuudha. Kana isa kana as qabne kana soofnaa jechuudha guddisuuf akkas diraqi deebinee xiqqeessina akkam yeroo irra soofne nu guddifnaa jechuudha. Kanaaf irraa soofeetiin isin tsammaan irraa soofeetiin maa kana akka guddisa akka diisa honoo akkanatti diisa raayit iddoo raayitii kana cuqqaastan jechuudha. Iddoo raayitii isaan cuqqaastan raayit itti bu'an jechuudha. Ammallee dabarree iddoo ayneer shadda iddoo kanaa jechuudha. Kan jettaniif isa kana kan isiniif qabe isa kana yookaan bifa akka jaabaatti isiniif tolchuuf jechuudha. Innis asirratti hogganee of jira kanallee ooniin godhee isin garsaa jechuudha. Oon kanatti yeroon oon godhe akkuma illee jirtan
karaddan Nigeria style bareedaa naftee right iddoo yoo kana ono kanatti godhatanii jiraa jechuudha. Ammas kunillee naaf bareedee jechuudha. Amma kam ittiin iddoo barbaadaa jechuudha. Tiidoof tiif kan jiruuf taafiladha. Taafilachuuf immoo akkuma reefu tana iddoo kan gaaraa kan tuqeen iddoo kana tuqeen iddoo test yookaan tuqu iddoo test yoo ergan tuqeen booda gama asii gasii baddeetiin qalama kana filadhaa jechuudha. Qalama kana yeroo booda barreessaan qalama naaf dhufaa jechuudha. Kana irratti immoo akkanatti isin dabarsa. Kanaaf akkuma reefu tana isiniif irraa hayna jechuudha. Irraa hayna taa kana filadha. Ergan taa kana filadhe booda TV fi taa kan filadhe okay reja. Okay yeroo rejee gama gaxaanu kamaan isiniif hin dagatina. Gama gaxaanu kana qabeen guddisa. Iddoon gama gaxaanu cinatti aanu kun akkana shirgoodhaaf fayyada. Iddoon san kan jettan xiyyaan isin agarsiisa addaa isiniif baasee iddoon kun shir godhuuf fayyada jechuudha. Shir godhuuf fayyada. Kanaaf akkanatti hundeessa. Kanaaf as deemin iddoo fontoo yoo aafii baa iddoon irra jiru kana tuqa. Aafii baa yeroo tuqe kunoo kan dabarsaa ammallee irra gurra harka joona tuqeen bareeffadhe staayil addaatiin. Anaatu kana filachuu gara malee garuu isin kan barbaadan filattanii isin agarsiisuudhaaf jechuun. Amma yeroo akka dabartan taa kana karaa jara kanaan wal fakkeessuudhaaf jechuun. Karaa harka joona filaddan malee karaa harka joona yeroo filadde kunoo akkuma reemtanaa magariisa warada. Magariisa ergaan godhadeen booda as kuteen istiroo kan jiru kana istiroo kan jiru reemtanaa xiyyaa isin garsiise isa kana jukkaasa ammallee oon godha. Ergaan oon godheen booda gaddeemin diimaa irratti dabaa jechuudha. Diimaa irratti sarara gama jalaa akkan xiqqoo sirkisa. Oon yeroo xiqqoo sirkise kanatti tolee jira jechuudha. Safe iddoo yookaan right yookaan tokko. Baabee amma maaltu hafe jechuudha. Kanaaf geengoo bifa addaatiin itti godheensi garta. Geengoo godhuudhaaf iddoo kanatti dhuftu jechuudha. Iddoo as jalaa kanaa jechuudha. Iddoo jalaa kanaan xiyyaan isin garsiisu kan aacinaa kunoo isa kana irra dhoonaa jechuudha. Isa irratti yeroo hundee ammallee kan filattan isa kanaa jechuudha. Isa anxiyye isinitti qabu iddoo anxiyye isiniif itti qabu jechuudha. Diraahu kan jiru itti aanu kana shepis iddoo shepis yoo kana dhoyna. Kunoo kan nuuf ta'e iddoo shepis yoo kana yeroo dhoyne kan nuuf ta'e. Kanaaf iddoo kana yeroo dhoyne baay'ee xiqqoo nama rakkaa. Kanaaf iddoo kana tuytan kan anxiyye isinitti qabu. Mallattoo xiqqoo kana tuytanii geengoo hedduu waan isiniif iddoo jecha geengoo irra kaayachuu waan waan ta'eef mallattoo xiqqoo kana tuytanii akka hedduu isiniif ol baasu gootanii jechuun iddoo xiqqoo san tuqee isin garsu. Kanatti yeroo daa'iba kana kanatti tuqeetiin isin garsa. Kunoo kanatti naaf ta'e jechuudha. Geengoon filadha. Yeroo kana filadha xiqqoo kanatti ergseen sarara gama jalaa kattee as dhumee jiru kana irraachi deebisa. Kunoo sarara gama gaxaanu kan nuti isin garsiisu. Sarara kana akkana dubbichi deebisaa jechuudha. Dubbaan achi deebisamu fakkeenyaaf as jira. Kanaaf ammaan tana asitti as deebisuu barbaade akkanarraa barruun jalaa mul'attuuf jecha. Kunoo yeroo akkas deebise barruun mul'achaa jirti natti fakkaata. Akkasuma akkanatti barruun mul'atte jechuun akkanatti hin deebiddee akkana gaddeemtanii waan baay'ee zanii jira. Waan baay'ee jira. Kanaaf gaddeemnee kan adumarra deebattaa iddoo kalarra irraa gad aanu jechuun kana irraa gadii iddoo san irra dhufnee fakkeenyaaf isuma agarsiisuuf waan ta'eef biicumaan tuqa asirratti illee biicaa irratti tuqeen sarara xiqqoo soofa. Biicaa irratti tuqeen sarara xiqqoo soofa jechuudha. Akkanatti sarara kanas guddisa.
sarara kana as guddis stroke readis kajoon yeroo as guddis akkatiin dhaaba ammallee kan obbeen keessa iddoo stroke joo kan reemtan isin jiru iddoo stroke joo kana dhaaba of waan jiroocha owning godhaa jechuudha owning godhaa mure akkana dabarsa iddoo diimaa waan hin filachuu barbaadeef kaampaniin akkasiin isin dabalata diimaan filadhaa jechuudha yeroo diimaa filadhaa kana dabarsa sarara gamaa jalaa kana qabeen akkanatti as hirkisaa jechuudha yeroo as hirkise akkanatti bifa addaannaaf tolee jira jechuudha bifa alaabaatiin kanaaf irra xiqqoo duuba deebiseen akka disee jechuudha right godhaa jechuudha kanaaf baay'ina cimaa na hordoba sirnaan hordoba yoo sirnaan hordoftar loogoo keessan bira dabartanii kan nama biraa hojjechuu dandeessan kanaaf right mogoriin baa fakkeenyaaf maqaa akkana shiriin itti godhachuu barbaade maqaa kee shirii itti godhachuudhaaf nama iddoo hantuune test kan yoo filanne asitti asoofa jechuudha yeroo asitti asoofa iddoo qalama kana tuune mallee kan nuriin kana irraan haayne mallee badaas mobile TV jechuun badaas mobile TV jeeni karaa itti daawwachuu iddoo gama gataanu qabne kanatti guddifna yoo iddoo gama gataanu dhabde illee iddoo size joo kana taa habbalama yookaan qubeedhaan nama galleef taa habbalama firraa qabu kana iddoo taa habbalama firraa qabu kana tuine adda guddifna jechuudha sarara kan xiqqoo soona akkana guddata akkatti kaata kanaaf akkatti hin deebadda karaa itti godhu barbaade waan ta'eef karaa iddoo yoo kana fudhattanii fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf wantuma irraa kaaddu magariisuma kanarra right godha ammallee as kutee iddoo stroke joo kana daddoge banee diimaan godhadhaa jechuudha akkanaatti fakkeenyaaf akkatti guddisee badhaas mobaayiltiif isin magarsiisuu waan ta'eef malee waan hin qabuuf jechuudha right kan joo kana godha ammallee kanaaf barreeffama kana akka micciiruudhaaf jechuudha barreeffama kana akka micciiruudhaaf iddoo isin fayyadamuu qabdan iddoo kaaree yoo kana jechuudha kanan xiyyaan isin agarsiisu iddoo aabaa jaafarraa qabu kana iddoo kana kan xiyyaa isinitti godhee isin agarsiisu jiruun iddoo kana xinnaa jechuudha iddoo isa yeroo tuine shir akkan xiyyaa gabitassoofne shir nu biyaa jechuudha ifin shir nu biyaa kanaaf right goone akkanatti qoloofne jechuudha kanaaf tokkotti waan deebisa akkasitti deebisee jechuudha ammallee right godha amma kanuma qabne iddoo copy yoo kan copy yoo namoonni beekaa copy yoo na tuine copy godha asitti dabarsa ammallee asumaan shir isa kana godhuudhaaf jechuudha root kajoo kan jira osoo isin agarsiisanii rotate jira jechuudha iddoo kana tuine shir goona kana shir godhan jira jechuudha shir yeroo godhe kanatti na dabarsa yeroo kanatti na dabarsa akkam takka bareeda jechuudha kun waan bareedaadha jechuudha right godhen xiyya bakka tanaaf yookaan bakka banaa lameen tana xiyyaan kaachuu barbaade xiyya san kaa'uudhaaf iddoo reemtuun isin agarsiisa iddoo biratti aanu kana tuytanii arroo kan jiru kala filattanii arroo xiyyaa kana asiin dhuftanii asitti gaddaabtanii jechuudha xiyyaa isan videoon dheerate fakkaata asitti xiyyaa keessan kaa'attanii jechuudha xiyyaa yeroo akkasa keessan booda xiyyaa gamgataanullee kana godhuu barbaadan xiyyaa akkasa keessanii xiyyaa san karaa diimaa irra godhuudhuuf asuma jala dhuftanii karaa diimaa dho'itan akkana karaa yookaan karaa barbaadan dho'ituu dandeessan isin kanaaf karaa kana fakkeenyaaf kanaa bira dura itaa jiruuni isuma kana dhufee koppiyaa godhu asiinillee akkanatti na dabarsee jiru kanaaf ammallee maal tokko kan jiru iddoo seef godhatan eessa kan jettan iddoon seef godhatanii kanan xiyyaan isin agarsiisan achi iddoo asii kana tuytanii iddoo ciisan yeroo tuyne ni harama dabarsuu akkasiin dabarsaa jechuudha yeroo kanneen nuufite
iddoo save as image yoo save as image hori jala barreeffama jala seenredoo akkanatti yeroo jomullee asitti filannoo lamaan ofita share godhuu barbaadamu save to gallery yaa save to gallery kan yoo kanatti save godhan akkuma garaa iftan kun suuraatii keessatti save naatee jira jechuudha. Kanaaf asiin ulee Facebook irratti kana booda Facebook yookaan TikTok yookaan waan barbaadan irratti hidhachuu dandeessan jechuudha. YouTube irratti hidhachuu dandeessan. Kanaaf hanga baroota dhufu walitti chaanootti viidiyoon nadheeratan fakkaata. Turtii gaariin isiniin jaa asumaan salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video subscribe like share godhaa itti roobsaa like itti kun hin dagatinaa video.